Drooniin hidhattoota Iraaq loltoota Israa'el Goolaan keessa jiran ajjeesuun hedduu isaanii madeessuun beekamee jira. Loltoonni garee hidhattoota Islaamaa Iraaq kunniin hiriiraan lola waraanaa abbaa giddu galeessaa kanatti makamuu isaanii tibba kanaan ibsa baasaniin beeksisanii turan. Washington Post iccitii Israa'el dhoksitee ifatti saaxilee jira. Washington Post gabaasa guyyaa dhaabaasin Israa'eloonni Iraan meeshaa ittisaa qilleensaa Israa'el bira darbuun buufata waraanaa gurguddaa Israa'el sadii fi buufata basaasaa Mossad haleeluun barbadeessuu isaanii maddeen isaa waabeeffachuun balballoomsee jira. Israa'el haleellaa misaayilaa Iraan kan miidhaa ulfaataa ishee irraan qaqqabsiise kanaaf tarkaanfii haaloo baannaa akka fudhattuun mirkaneessitee kan jirtu yoo ta'u, xiyyeeffannoo isheetiin buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan akka haleeltuun pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp abdiin qaba jedhan. Faallaa kanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yaada kennee jira. Lolli lafoo daangaa Libaanoosii fi Israa'el irratti gaggeeffamaa jiruun Hizbullaan injifannoo gonfachaa jiraachuu beeksisaa kan jiru yoo ta'u, Israa'el ammoo loltoonni ishee lola lafoo irratti dhumaa jiraachuu ifoomsaa jirti. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan akka xumuraatti nu faana haa. Ameerikaa fi Biriteen qabiyyee Huutii Yemen irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuu beeksisan. Huutiin Yemen garee hidhattoota Iraaniin deeggaraman keessaa tokko jedhamuun kan himamu yoo ta'u, turtii waggaatti dhiyaatuuf garee Hamaas cinaa dhaabbachuun haleellaa bal'aa keessattuu galaanarraan Israa'el irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u, doonileen gurguddaa addunyaa keenyaa galaana diimaa irra qaxxaamuran gaammii garee kanaa jala seenuun hedduun isaanii barbadaa'uun gariin isaanii galaana keessatti dhidhimanii muraasni ammoo booji'amanii qabeenya dhuunfaa garichaa ta'anii jiraachuun isaanii ni beekama. Bal'ina odeeffannoo kanaas qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatii. Yoo shamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa Ambaa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa dhaga'uu qabdan bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like, share gochuu hin dagatinaa. Gara xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Drooniin hidhattoota Iraaq loltoota Israa'el Goolaan keessa jiran ajjeesuun 25 ol kan ta'an madeessuun beekamee jira. Loltoonni garee hidhattoota Islaamaa Iraaq kunneen hiriira lola waraanaa abbaa giddu galeessaa kanatti makamuu isaanii tibba kanaan ibsa kennaniin beeksisanii kan turan yoo ta'u, kaleessaa haleellaa droonii kanaan milkaa'uu isaanii ibsa gama lamaaniin kennameen beekuun danda'amee jira. Loltoonni hidhattoota Iraaq kunneen haleellaa droonii kanaan kan raawwatan Falasxiinotaa fi lammiilee Libaanos cinaa dhaabbachuu isaanii mirkaneessuuf yoo ta'u, haleellaan droonii kunis buufata waraanaa Israa'el Goolaan irratti xiyyeeffachuun kan raawwatamedha. Buufata waraanaa Israa'el kanarratti haleellaa droonii kanaan lubbuun loltoota Israa'el lama battalumatti yoo galaafatamu, kanneen 25 ol ta'an ammoo akka malee madaa'uun ifoomee jira. Kun ammoo erga bara 1973 as haleellaa Saadaam Huseen booda gaammen haleellaa Iraaq irraa gara Israa'elitti fudhatamee lubbuu loltoota Israa'el ajjeesee isa jalqabaatee jira. Dubbeemaan Birgeediyaal Qassaam haleellaa droonii milkaa'aa hidhattoonni Iraaq kunneen Israa'el irratti raawwatan kana faarsuun ibsaa kan kenne yoo ta'u, Abuu Ubeydaan ibsa isaa kanaan haleellaa weerartuu Israa'el finciluun obboleewwan isaanii Falasxiinotaaf antummaa kan agarsiisaa jiran miseensota hidhattoota warraaqsaa Islaamaa Iraaqiif nagaa keenya dhiyeessinee jirra. Goolaan keessatti jeetii waraanaa nammaleessaan humna waraanaa weerartuu Israa'el irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwataniin du'aa fi madoon adabuun duula addaa fi milkaa raawwataniif baga gammaddan isiniin jennaam jechuun dhaamsa kan dabarseem dubbeemaan Birgeediyaal Qassaam Abuu Ubeydaan waraana Israa'eliif dhaamsa gabaabaa lammiilee keenya irratti haleellaa raawwachuu kan itti fuftu yoo ta'e kasaaraa kana daraniif gufaata hedduutu si mudata. Fedha Rabbiin dachii keenya irraa injifatamtee ni deebita jechuunis dhaadhatee jira. Waraanni Israa'el gama isaatiin ibsa baaseen haleellaan droonii Iraaq irraa kallattii gara kaaba Goolaan irratti raawwatameen lubbuun loltoota Israa'el lama galaafatamee jira jechuun ibsa baaseen milkaa'ina haleellichaa amanee jira. Washington Post iccitii Israa'el dhoksitee saaxilee. Washington Post gabaasa guyyaa dhaabaasin misaayilonni Iraan meeshaa ittisaa qilleensaa Israa'el bira darbuun buufata waraanaa gurguddaa Israa'el sadii fi buufata basaasaa Mossad haleeluun barbadeessuu isaanii maddeen isaa waabeeffachuun balballoomsee jira.
Washington Post gabaasa baasee kanaan Iraan haleellaa misaayilaa kanaan galma ishee milkeessuu dandeessee jirti kan jedhe yoo ta'u, gabaasi kun dabaluun misaayilonni Iraan baay'inni isaanii 20 ta'an gammoojjii Naqab keessatti kan argamu buufata waraanaa Israa'el Nevaatimin barbadeessuun mancaasanii kan jiran yoo ta'u, buufatiin humna qilleensaa Israa'el kan Teelnoov misaayila Iraan 3 haleelamuun giddugalli Mosaad misaayila 2 rukutamee jiraachuu ifoomsee jira. Israa'el haleellaa misaayilaa Iraan kan miidhaa ulfaataa isheerraan qaqqabsiise kanaaf tarkaanfii haaloo baannaa akka fudhatu mirkaneessitee kan jirtu yoo ta'u, xiyyeeffannoo isheetiin buufata gabbisaa niwukilaraa Iraaniin akka haleeltuu pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp abdiin qaba jedhan. Kaabineen waraanaa Israa'el haleellaa Iraan kanaaf tarkaanfii haaloo baannaa fudhatamuu akka qabu sagalee guutuun mirkaneessee kan jiru yoo ta'u, tarkaanfiin kun haala kamiin akka gaggeeffamu irratti garuu ibsi kennamee jiru. Michuun addaa Israa'el Doonaald Tiraamp Israa'el buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan irratti haleellaa akka raawwatan abdiin qaba jechuun haasaa isaan taasisan ijoo dubbii jira. Lolli waraanaa hamaa abbaa giddu galeessaa lubbuu qulqulloota kuma hedduun galaafatee erga jalqabee waggaa guutuuf guyyaan tokko qofti hafee kan jiru yoo ta'u, lolichi ammaatee itti fufuun biyyoota diinaa bara dheeraa ta'an Iraanii fi Israa'el lola kallattiitti ceessuuf qarqara irratti argama. Israa'el garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu jettee amantuun hooggantoota Hizbullaa fi Hamaas irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuun ajjeesaa kan jirtu yoo ta'u, gocha ishee kanaaf ammoo Iraan tibba kana keessaa haleellaa misaayilaa Tel Aviv irratti fudhatteen buufataalee waraanaa Israa'el dabalatee iddoo ijoo haleeluun barbadeessitee jirti. Kanuma hordofuun Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti akka fudhatu kan dhaadatti yoo ta'u, kun ammoo lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa sadarkaa hamaarra qaqqabee jiraachuu isaa agarsiisa. Biyyi michuu Israa'el taatee Ameerikaan waatii tokko booda filannoo pireezidaantummaa kan geggeessitu yoo ta'u, kaadhimamaa addaa filannoo pireezidaantummaa kanaa kan ta'an Doonaald Tiraamp Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa ishee kanaan buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan akka haleeltu abdiin qaba jechuun dubbachuu isaanii Reuters gabaasee jira. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo geggeessuun gaaffii Israa'el buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan haleeluu qabdi jettanii amantuu jechuun gaaffii dhiyaateef yoo deebisan, eeyyeen buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan barbadeessuu qabdi jedheen amanaa jedhanii jiru. Aangoo pireezidaantummaa isaa galchuuf qarqararra kan jiru Joo Baayiden gaaffii wal fakkaataa dhiyeenya kana dhiyaateef yoo deebisan, Iraan misaayilaan Israa'elin haleeluun ishee dogoggoradha. Garuu Israa'el gama isheetiin buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan haleeluu qabdi jedhee hin amanu jechuun ilaalcha isaanii qoodanii jiru. Pireezidaantiin Joo Baayiden tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el kanaan buufatii boba'aa Iraan akkamii jala seenuu malu kan jedhan yoo ta'u, Iraan gama isheetiin Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa kan fudhattu yoo ta'e adabbii ulfaataatu ishee eeggata jechuun dhaadattee jirti. Lolli lafoo daangaa Libaanoosii fi Israa'el irratti gaggeeffamaa jiruun Hizbullaan injifannoo gonfachaa jiraachuu beeksisaa kan jiru yoo ta'u, Israa'el ammoo loltoonni ishee lola lafoo irratti dhumaa jiraachuu ifoomsaa jirti. Hizbullaan meeshaa misaayilaa farra taankii fayyadamuun taankii markabaa Israa'el hedduu barbadeessuun loltoota hedduu ajjeesaa jiraachuu mirkaneessaa yeroo jirutti, kaleessaam loltoonni Israa'el daangaa irratti kufan baay'inni isaanii 24 ol ta'uu miidiyaaleen Israa'el odeeffannoo qoodanii jiru. Hizbullaan guyyaa har'aa qofaam loltoota Israa'el irratti haleellaa milkaa'aa 7 raawwachuu kan ifoomse yoo ta'u, misaayilaam Fuwaad 1 jedhamu fayyadamuun Hizbullaan daangaa Libaanos fageenya kiiloomeetira 45 irratti kan argamu kaampii waraanaa Israa'el irratti haleellaa raawwachuu ifoomsee jira. Gareen hidhattoota Libaanos Hizbullaan dabaluun loltoota Israa'el dhiyeenya daangaa Libaanositti argaman irratti haleellaa rookeettii danuu raawwachuu beeksisee jira. Ministeerri fayyaa Libaanos gama isaatiin ibsa guyyaa har'aa baaseen Israa'el hanga har'aatti haleellaa qilleensarraa guutuu Libaanos irratti raawwatteen lammiilee nagaa 2,000 ol kan ajjeesse yoo ta'u, isaan kana keessaa daa'imman 127 fi dubartoonni 261 akka argaman ifoomsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan ammoo Beerut seenuun isaanii dubbii ijootee jira. Magaalaa guddoo Libaanos yeroo yeroon haleellaa qilleensaa keessummeessituu kan seenan qondaalli olaanaa Iraan kun du'a Hassan Nasrallaa booda Beerut daawwachuun kan jalqabaa fi ifatti himamedha. Erga achi gaaniin booda waliigaltee dhukaasa dhaabuun yoo Hizbullaa fudhatee fi Gazaa keessattis yoo raawwatee Iraan akka deeggartu himan. Aangeechim yeroo haala Iraaniif faara qabu hin fakkaannetti Beerutitti argamuun Iraan Hizbullaa waraana Gazaa irratti akka hirmaatu gochuun dhiibbaa taasisaa jirti jechuun kan qeeqan yoo ta'u, gargaarsa garichi Iraan irraa fudhate garuu hin ibsine. Yeroo ministeerri muummee Libaanos Najib Mikaatiin qondaalaa olaanaa Iraan kana waliin wal arganitti Iraan duula dippiloomaasii jalqabuun Libaanos deeggarti jechuun miidiyaaleen gabaasanii jiru.
Ameerikaa fi Biriteen qabiyyee Huutii Yemen irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuun beekame. Huutiin Yemen garee hidhattoota Iraaniin deeggaraman keessaa tokko jedhamuun kan himamu yoo ta'u, turtii waggaatti dhiyaatuuf garee Hamaas cinaa dhaabbachuun haleellaa bal'aa keessattuu galaanarraan Israa'el irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u, doonileen gurguddaa addunyaa keenyaa galaana diimaa irra qaxxaamuran aggaamii garee kanaa jala seenuun hedduun isaanii barbadaa'uun gariin isaanii galaana keessatti dhedhemanii muraasni ammoo booji'amanii qabeenya dhuunfaa garichaa ta'anii jiraachuun isaanii ni beekama. Lola waraanaa abbaa giddu galeessaa erga jalqabee waggaa guutuuf guyyaan tokko hafee jiru kanarratti hirmaannaa bal'aa taasisuun maqaan isaa irra deddeebiin miidiyaalee irratti caqafamaa kan jiru Huutiin Yemen dhiyeenya kana immoo tarkaanfii isaa guddisuun gara rookeettiin Israa'elin haleelutti ce'ee jiraachuun isaa ni beekama. Michoonni addaa Israa'el, Ameerikaa fi Biriteen haaloo kana baachuuf qabiyyee waraanaa Huutii Yemen kanarratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuun isaanii beekamee jira. Gareen hidhattoota Huutii Yemen yeroo hedduu diroonii Ameerikaa qilleensa irratti rukutuun kuffisaa kan turan yoo ta'u, kaleessa haleellaan qilleensarraa Ameerikaa fi Biriteen qindoominaan raawwataniin magaalaa sanaa dabalatee ulaan galaanaa Udeedaa haleelamee jiraachuun gabaafamee jira. Akka gabaasa Rooyitersitti haleellaan qilleensarraa kun magaalaa guddittii sanaa fi Udeedaa dabalatee magaalaa Damaar irratti raawwatamee kan jiru yoo ta'u, haa ta'u malee haleellaa qilleensarraa kaleessaa kanarratti Biriteen akka hin hirmaanne ibsa baasteen beeksistee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa qabannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuu waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.